Mootummaan Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa sabootaa gidduudhaa bu'aa siyaasaa adamsa. Tooftaa taasifachuun haasaa tibba darbe paarlaamaa irratti taasifamaa ture dhimmi gaaffii miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'e obbo Kiristaan Taaddalee ijoo dubbii ta'uu irra taruun hanga hiriira irratti qopheessuutti gahamee jira. Adeemsa siyaasaa akkanaa keessatti qaamoleen mootummaa tooftaa uummata biraa deeggarsa dhibee tumsa hawaasaa kaleessa ture kanarra du'e ittiin deebisanii jiraachisuutti gargaaramaa jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa afaaniin tokkummaa sabootaa lallabaa gaafa ka'u ammoo adeemsa saboota walirratti fincilsiisuu maddisiisa. Haalli kun umurii aangoo akka dheeressuutti fayyadamee caasaa mootummaan yeroo hedduu dhundhulamee gadi baha. Kanarraa kan madduun kaadiroonni PP muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed irraa aangoo fudhachuuf warri Amaaraa dhaadataa jiru holola jedhu oomishuun tumsa uummata Oromoo akkaataa itti barbaadaa jirantu jira. Oromiyaa keessatti dhaadannoo nafxanyaan jijjiirama eegalame hin gufachiiftu jedhu fayyadamaa. Naannoo Amaaraa keessatti ammoo faallaa kana akka waan caasaa PP humnoota Oromoo abaaraniitti tolfame. Guyyaa har'aa hiriirri gama lameen irraayyuu bahamuu isaa dhagaati jirra. Naannoo Oromiyaa keessatti sagalee Kiristaan Taaddalee balaaleffatu, naannoo Amaaraa keessatti ammoo sagaleen Abiy Ahmed balaaleffatu dhageessifamaa oolee jira. Asitti wanti hubatamuun nama rakkisu siyaasni walxaxaan akkanaa yoom akka dhaabbatu beekuu dhabuudha. Qaama tokko lama taasisanii dhiyeessuu yaaluu caasaaf gaggeessitoota paartii tokko adda adda baasanii fakkeessiif adeemsa caasaan mootummaa raawwataa jiran nama maraaf waan galeen fakkaatu. Uummati Oromoo waggoottan dheeraaf gidiraa ulfaataa baachaa ture. Erga Abiyyi gara aangootti dhufee gidiraan sun narraa ka'ee jedhee abdatus daranuu kan duraan olitti waggoottan arfan darban miidhama seenaa keessatti hin dagatamne miidhameera. Bara ilmi Oromoo harka muramuu irra taree mormi isaa muramee jifoo eebootti rarraafamee ittiin sirbame. Barri bulchiinsa mootummaa Itiyoophiyaa ammaa paartii badhaadhinaa siyaasa shiraa dalaguurraa ammallee duubatti hin jenne. Sababoota caasaaleen mootummaa humnoonni waraanaaf kaadiroonni isaa haleellaa gara jabinaan guutame uummata irratti fudhachuu jabeessaniif Oromoon baadiyyaaf magaalaa sirna bulchiinsa ammaa akka jibbu akka xireeffatu ta'eera. Siyaasa jibbame kana deebisanii gadi dhaabuuf jecha faaruu hojiiwwan gama tika paartichaan dalagamaa jiran kan nama kolfisiisan kan nama ajaa'ibanilleeti. Paartichi miseensa paarlaamaa ofumaa muudeen muummeen isaa akka qeeqamu taasisee deebi'ee ammoo uummataan hiriira deeggarsaa bahaa jechuun dullaan hawaasa duukaa fiigutti luucca'e. Humnaan na simadhu dirqamaan bulchiinsa koo fudhu jedhee waggoota 4 oliif ajjeesaa kan ture paartii badhaadhinaa hawaasa Oromoo abbaaf ilma obboleessa lamaan abbaa bobaa abbaa jalatti ilma hawaasa bal'aa waamee addabaabayii irratti akkasuma misirroowwan ajjeesuurraa hanga maanguddoo mana waliin gubuutti adeemeera. Manneen hawaasa Oromoo mancaasuu, oomisha araddaa irraa barbadeessuu, uummatatti waraana gosa garaagaraa ijaaree bobbaasuun miliyoonotaan buqqaasuu dabalatee leelaa sammuu ilma namaa keessaa hin banne hedduu raawwatee hawaasni tole jedhee ittiin buluu dide. Daranuu gochi isaa isumatti deebi'ee nyaataa kan jiru sababa oomishtummaan hir'ateen biyyattii keessatti kasaaraa haaraan dhibamuu midhaan nyaataa mudate. Haala kana mara yaalee kan dadhabee adeemsa sossobbiif gowwomsaa of keessaa qabuun qaamota Amaaraa tuttuqee dubbachiisee deeggarsa hawaasa bal'aa Oromoo biraa argachuuf ifaajjiitti jira. Haalli mootummaan Itiyoophiyaa itti jiru saboota lama walitti diree waldhabdee isaan lamaanii gidduudhaa kufaatii siyaasaa isa mudateerraa damdamachuuf abbalaa jira. Adeemsi abaaramaan akkanaa hundeerraa qabee dhabamuu akka qabu hawaasni hundi hubannaa walii kennuun barbaachisaadha. Qabsoon hawaasni Oromoo taasisu kan saba irratti fuulleffate akka hin taane cimee dubbatama. Ammas taanaan dhiibbaa saba kamirraa walaba ta'e mirga isaa sirbamaa jiru lafa isaa saamamaa jiru bakka itti deebifachuuf Oromoon dammaquu akka qabu barruu kanaan dhaamuun barbaada. Hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Qophii biroon hanga wal agarruutti nagaan nu turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa laayikii fi sheer akkasuma sabiskiraayib gochuun qophii isin biraan geenyu akka dafee isin dhaqqabu taasisa. Chaanaalii keenya waliin michoomuun dambalii yaadaa beekumsaa bohaartiif gammachuu nama dhamdhamsiisu soorrata sammuu argachuudha.